akkaataa hajjii itti godhanii fi umraa itti godhan gaggabaabsinee isiniif dhiyeessinaa. Ahkaamul hajj akkaataa hajjiidha heeraa fi seera hajjii akkaataa hajjiin itti gaggeeffamtu gaggabaabsinee isiniif dhiyeessinaa. Nu wajjin turaan afeerraa keenya. Ahkaamul hajj. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillah. Wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abboleeyyan kiyya qaalii. Arraantana waa'ee hajjiidha kutaa shanaffaadhaati wajjiraal. Waa'ee hajjiidha kutaa takkaffaa fi lammaffaa keessatti sadaffaa fi afuraffaa keessattis wantoota adda addaa akkaataa hajjiidha jalarraa kaasee dhumaatti waajiboota isiidhaatii fi waan silaa godhuun qabdu hundaa'uu takka takkatti osoo hambisii wajjin ilaallee turre. Amma waa'ee dabre keessatti kutaa afuraffaa keessatti hajjii ilaa dhuma isaatti xawaaful wadaa'een irraa galtee achi booda galuu kan dandeessu siif himnee turre. Eega rabbiin biyya haramaa biyya harameenidha biyya kabajamtu tana si fide bootaalee ziyaaramuu qabduu fi bootaalee ati dhaqxee ziyaaruun sunnaadhaati takka takka siif himuu fe'an arraan tana jechuudha. Bootaaleen arraan tana eega hajjii tee raawwattee booda ati dhaqxee ziyaaruun siif sunnaa tahuu akkasumas siif bareedaa tahuu eessa jennaan Madiinatul Munawwara. Magaalaa nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam amata 10 jiraatan. Khani makkatti diin kana gaggeeffachuu dadhabee dachiinis itti dhiphattee haalli jireenyaas itti rakkatee sahaabonni isaatis rakkatanii akkaataa jiruudha haalli mijaa'uu fi didee gara habashaatis deemee haalli wanni hundinuu isaaf mijaa'uu dhabanii haa ta'u garuu sababa Madiinatul Munawwaraa nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam hijiraa bahaniin haalli daawaadhaa hundi isaaniif mijaahee warri Madiinaadhaa xiqqaan isaanii guddaan isaanii gammachuudhaan simatanii nabii keenya qeebalan. Bootaan tun bootaa islaamni ziyaaruu qabu bootaa taariikhaati magaalaan tun jechuudha. Nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam Madiinaa darajaa isiidhaa gizee dubbatu Madiinaa tana jaan dajjaalilleen ganaa gizee dhufu taa'u san hattaa dajjaalilleen seenuu hin danda'u jaan nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Darajaa isiin qabdurra dajjaalilleen magaalaa tana seenuu hin danda'u jaan nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam inni harramtul Madiina أنينكم مدينة أنا خبجمتو قريتين جرا أكما إبراهيم مكة قريت جدو بوتا خبجمتو بوتا قد دورة جتشو بوتان خنا خيسا بوتا نتزيارو قبضو تانو ترد إيه فنو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد إرقام ربي دي جتشو مسجد إرقام ربي زيارمون حجي الرأيمتي ركن حجي الرأيسي متي شرط حجي الرأيسي متي حج جوا والقبتون قف هاتو ملي أكيد النبي كان صلى الله عليه وسلم نمني مسجدا خيخنا خيسة صلاته نمني مسجدا خيخنا خيسة صلاة تكو صلاته أكا مسجدا برار صلاة كمانج على جام ثوابا كمانج على جام مسجدا برا ثوابا مسجدا برا تركت ترم مسجد نكون كمانج على جام مسجد الحرام مسجدني كعبان خيسة جرتو مسجد الحرام أمو ثوابا كمد إبجان ثوابا كمد إبانج على جام مسجد خان سواء مسجد خان التركتو خم مسجد الحرام التركتو كمر إبتك جا خي يخون أمو جان صلاة مسجد براس صلاة كمتك كانج على جان مسجد خان زيارو داف رفوق أم نجتشو لأنه زيارو أم نجتشو سن مرة يجتشو نبي كني صلى الله عليه وسلم مدينة نمني مدينة تنا رفع خان تمر يسينياته تمر يسيخون اللي حتى سمي دا في الليل دوارا ننجاني جرى النبي صلى الله عليه وسلم نمني تمرة لقى خنا لما قارا خنا لما جدو نياته حتى سمي الليل نسندرر تنجان النبي صلى الله عليه وسلم واحد دول أفضل على ننجان مدينة درجة يسين كبدو درجة قرقود دور نبي صلى الله عليه وسلم يرود بطن واي مدينة دا يرود بطن مال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أني إسيتنا دعائي قريتي فين ربين بسار وكوب بسار لي رافع جان النبي صلى الله عليه وسلم دلتي تكفكيسي رافع جان بيت أحرام تورا جاتشور فكتنا دكاني مسجد رسول الله خنا زيارون برباچي سارة جاتشور أبليتي خيا حاجي قروديم أبليتي تيا تحجي قروديم تو أوغاني في حاجي خيط أمراته غير مسجد رسول الله قرتي لالون هدو برباچي سارة جاتشور ونسيمو فينو جاتشور سنة راس جاتشور بوتانتون بوتا آياتون قرآن دلتي بوات رانيفي أنبيو نبيوني صحابوني جتشو خيا صحابوني باين بوتا تنردي
qabsoo nabiyyi keenya wajjin godhaa khaturan injifannoo hedduu magaalaa tanarra taanii kan ragalmeessan bootaalee mijjooytuudhaa fi akkasuma bootaalee laaluun islaamaaf bareedaadhaati jeetii yaada jechuudha. Kanaaf yoo rabbiin si mijjeessee gara haramee gara Saudi Arabiyaadhaa si geessee bootaa tana lamaan ziyaaruu hin dhiisin jechuudhaan fadha jechuudha. Bootaan tun hajjiidhaaf Makka ziyaaraadhaaf Madiinaa dhayxee masgida Rasuulaa sanis ilaaltee bakka ergamaan Rabbii faan dhaabbatan eessa akka taatee fi bakki inni jiraachaa ture san eessa akka ta'e ilaaluun bareedaadha jechuudha. Hoggaanii fi dhayxee masgida Rasuulaa kana hoggaanii fi ol seentee hoggaa seenu jirtu ni seenta. Odoon seenne duratti miila kee mirgaa masgida kaayoodhaan miila kee mirgaa ol naquudhaan bismillah Allahumma aftah li abwaaba rahmatik bismillah maqaa rabbiitiin eegala yaa rabbi hulaa rahmata keetiinaa banii jechuudhaani akkuma masgida biraatti gisee seentu masgida Rasuulaa qofaas osoo hin ta'in masgiduma hundaa'u yeroo seentu du'aa kana godhachuu qabda jechuudha. Kanaaf har'aan tanaas du'aa kana godhatta jechuudha. Masgida ol seenta jechuudha. Hoggaanii fi ol seente masgida kanarra rawdaa bakka jaanii ni jiratu. Yoo sii mijjaa'ee bootaa rawdaa jaamtu tanatti salaatta jechuudha. Sunnaa rakaa lama salaatta. Akkuma ol seenteen sunnaa rakaa lama salaatta. Rawdaa bakki jennuun tun maa bayna minbarii wa hujratii nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam jidduun mana kiyyaatii fi jidduun miiraaba kiyya kanaa rawdatun min riyaadil janna. Caffee jannatarraa taate jam masgida kana keessa bootaan miiraaba kiyyaa kanaa fi bootaan angalu kana jidduu bakki jiru tun bootaan mana Aishaatii fi masgida miiraaba jidduu jiru tun rawdatun min riyaadil janna. Caffee jannatarraa taate jam. Yoo sii mijjaa'ee bootaa tana dhayxeeti bootaa rawdatun min riyaadil janna nabiin jeen tana gaafattee yoo beekuu baattes bootaa kana sunnaa rakaa lama salaattee bareedaadha jechuudha. Dhiisi firraa ifin cinqin bakkoo masgida irraa ta'e oluma seentee masgidni masgiduma yoo rakaa lama salaattee uumaa takka hin qabu jechuudha. Salaata kee rakaa lama salaattee achi boodaan garam garagalta gara qabrii Rasuulaatti gaddeebita jechuudha. Gara qabrii Rasuulaatti dhufteeti nabii keenya irratti salaamatta. Assalaamu alayka yaa Rasuulallah. Yaa ergamaa Rabbii nagayni Rabbii sirratti haa jiraatu. Nagayaa fi rahmata Rasuula rabbuufta. Akkasumatti gahinsa darajaalee gurguddoo nabii keenyaaf kadhatta. Achi boodaan hoggaanii fi nabii keenyaaf du'aayii goote booda gara mirgaattichi deemuudhaan ammaas xiqqochi siquudhaan qabrii Abaabakrii dhufta. Abaabakrii irrattis ni salaamatta. Du'aayii goota. Akka Rabbiin qabrii isaanii bal'isuuf akka Rabbiin jireenya isaanii bal'isuuf afaan beeytuun yookaan afaan Arabaatiin beeytus du'aayii gootaaf. Afaanuma beeytuun Rabbiin akka darajaa gurguddoo isaanii kannu isaaniif kadhatta. Araarama gurguddaa akka Rabbi isaaniif kannu akka Rabbi irraa jaallatu isaaniif du'aayii goota. Xiqqochi siixeemmas walumatti aanti ulaaleen isaa bootaaleen walumatti aanti achi siixeet ammas ta'u Umar bin Khattaab dhufta. Walumarra jiran tarruma takkarra jiran takka bira gizee kutte takka dhufta takka bira gizee achi dabarte xiqqishuma achi siixee achi waluma bira isiin hundinuu qabriilee tana bira dhaabbatteet qabrii Umar bin Khattaab tana bira dhaabbattee isaafis du'aayii gootaaf. Rabbi kadhattaaf akka Rabbiin araaramuuf akka Rabbiin duraanuu isaaniif araarame irraa jaallatu ati du'aayii godhuufiin sirra jiraata jechuudha. Ziyaaraa masjida Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam gizee qabrii ziyaaran ummanni tokko dogoggoroo uumanii jira. Gariin achi dhaabbatee shabaka qabrii kanatti rarra'ee waan hin taane kaafaan hin jiru gariin sujuuduu fi barbaadu nabiyyiidhaatu as keessa jira jechuudhaaf sujuuduu fi barbaadu kan garii waan hin taane raawwatuutu jira bakka tanatti jechuudha. Ati wanni sirra jiraatu hanga si himne kana qofa ta'uu qabdi jechuudha. Nabiyyi keetii irratti rahmata buuftee gahinsa isaaf kadhattee du'aayii gootee fi achi boodaan gara Abaabakrii dabartee Abaabakris akkasumatti isaafis Rabbi kadhattee biracha kuttee Umariifis achuma dabartee Rabbi kadhattee Rabbi sinirraa jaallatu jetteeni geessuu isaanii risaalaan isaan nuun gahan nu geessee jirtii isaaniif du'aayii gootee isin kun jiraachuudhaan Rabbiin bakka tanaan nu gahan nutillee ni jettanii du'aayii gootee fi achiin boodaan bootaa gaddisuudhaanis irraa feesu jechuudha. Wanni takka illee haaraan hagootu hin jiru jechuudha. As boodaan hoggaanii fi kana raawwattee ziyaaraa masgida Rasuulaa raawwanne si feesu khabiraan jiru jechuudha raawwattee jirta jechuudha. As booda isa deemta qabroota qabrul baqii
مقابر البقيع بكجان قبري بقيع تكشما مسجد مدينة جم دوبات تكشما الراشي ديمتا ركنن قب بقومتي تكو ما ديمتا بوتا قبروتا خنا ديت زيارتي بوتا صحابون هدون التأول من كان ديت داوتشو دعائي ثاني قرود السلام عليكم جزء درك قبروتا ثاني جانا قرتي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية جتشو داني إساني في رب غرد ربي غيساني غردتي قبروتا خانا لالتي دعائي قوتاف جتشو أنا براخ قوت نجور أسد دعا متنا قوتاف قبرين كن إنفا كيسا جرا خليفة سدف فادا عثمان بن عفان فانس بكم تنتأوالا من جتشو هدون صحابتا بكم تنا خيسا تأوالا من جرا دل صحابتا تاريخ عن بينو سن الردون ثاني وروتا بيبرات تأوالا من ملي الردو ور مدينة صحابتا إرقما ربي بكتنا جران جتشو قبري تنا خيسا جتشو تنافي ثاني في دعائي قوتا جتشو بوتان سدفا رتي اتزياروك أبدو مدينة إيقا ليتيفو بوتا سدفا زياروك أبدو إيسا قبري همزافا بوتا للا أهدت صحابون التلومن قبري همزافا زياروك أبدو جتشو قبري همزافان بوتا خبعدا غارة أهد الراتق وسيط بوتا لي خبعدا عالم الجوال عن داوت شوف خانتو جوجل لي سنجر تنخل التجارة مي خجرو جوجل خون التجارة مي حلال الراكم قبري نورمال قبري نما تكتي جرتيج لا ورين قبري رتي ما نجارتا ورين قبري رتي قبي دوان ورين قبري رتي ما نجاران ورين قبري رتي وانا أدى دقادان والتولتن لا قبرين صحابتا نبين كينيا تاكو تكاول قبري والكاسون دور كارجي لا لخونو تصحابتا تسكيسان تجرن جيجو اسي وري قبري والخاصو خيسافو وري قبري خبجك عبدتون شيخ أولياء جيتشوران والخاصو أولياء قدان جرا خنا رانجور الدنيا رجتشو قبرين ثاني الرانتنا أكن بين كينيا جي سنتي هنو بفاي سنجرتن كان انجرتي جيتشور خناف أبليين كي يقال قالي قبري حمزة راتتون تون قبري صحابوتا غافا سنتشو وجرمان خن أكم صعب بن عمير تيفي صحابوتا ترباتم تهم بوتا تنر الشهيداني أسجران جيتشور شهداؤتا بوتا تكرر بوتا تكسي سوان فايدان أمن ابن بين كينيا ترباتا منو غافا سنة ستة أولي جيتشور أسي بكي جران جيتشور غرين ثاني قبري بوتا تنا خيستي نبي كينيا صلى الله عليه وسلم أكدت أولا ولا لني قبري تكخيسنا ما فر في شنفانا مسدي في لما فابك تكت أولا نيجر جيتشور وقا قبري خيسا خاين نبي كينيا صلى الله عليه وسلم أكا قرآن بيخني أكا قرآن ولر بيخني ترتيبا كايا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكاسي قرين قبري تكغيسنا مسديفا لما فا كانت أولا من جاتشو جري قبري تنغيس جران كن جاتشو بفخنان ورينا كم صاحب بن عمير فان وري ديرين نبيتان مخديري جان وان اتيوغو سندباني وان كفانين دباني صحابون رضوان الله عليهم حتى نبيين كن يفان اللي وان كفانين دباني مرتو تكاكوفا جزي متار رخايان ميل ملتجا الله جزي ميل الرخايان متى ملتجا يا إرجم ربي كم كون جنة غافنان نبي نسوان غرو دبي لا لي مجا يا مجا أكنت أتين كن جن النبي صلى الله عليه وسلم سين بخغافا فول خيكا جدا خنوچو ممغر ولا رتفت خمبريدنا في جيت كلن سبران كوني سي متان كيلوچ ادا خاران تنكم متان سدوكاي جن النبي بوي من قبچو دبيا مصعب بن عمير فراك غو دبي نبي صلى الله عليه وسلم مي غرمو مرتو إساتنا غرمو فولار رتي ولسي سادا غرق دي سنچيتو مرتي ها ما جي النبي صلى الله عليه وسلم قبري سن كيست أرانتنا قبري مصعب بن عمير سنفا حمزة فاتو بكتنا جرجتشو بكتنا جرجتشو جري إن شاء الله وبليس خيا خن حجي رافدفه زيارة بوتاتا هقا قوتي بودا دعائي قوتيف جرخنا فيس السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية دعائي خلال تاف
isaanii du'aa'ii gootee ziyaaraan bakka takkaatu si'a fedubamma bakka ati deemtu arraan tana imaltuun keemmas ziyaaraadhaaf bakka ati deemtee ilaaluun sunnaa sii ta'u masjidu Qubaa awwalu masjidin ussisa alal ardi dura masjida dachii irratti sodaa rabbiiti irratti nabiyyiin keenya assasee kan ta'e dura nabiyyiin keenya madiinaa gizee galu masjidni dura dursoo assase masjida kana nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam Abaa Bakri wajjin makkarraa madiinaa hijiraa yeroo deeman akkuma madiinaa seenaniin warri madiinaadhaa nabiyyi keenya qeebalan goohaa bagana gayaan dhufte nabiyyiidhaan jechaa nashiidaalee adda addaa xalaal badru caleynaa jechaa nabiyyi keenya gariin mukatimiraa gariin ilillii adda addaa fudhatanii nabiyyi keenya faarsaa faarulee adda addaa nashiidaalee adda addaatiin nabiyyi keenya simatan nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam deemaa dhufanii hawaasni madiinaadhaatis qeebalee yoggaa hawaasni madiinaadhaa qeebalee gaala isaatiin osoo deemanii dhaaphaamee bakkatti ciiftuun geenye osoo jaanii bakka gaalli kunitti ciifte jaanii osoo deemanii bootaa takka gaalli ciiste bootaa san nabiyyiin kan sallallahu alaihi wasallam asaasatti godhee jaarmaya eegalanii masgida jaaran jechuudha bootaan masgida dura dursoo jaarame masgidni nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam madiinatti dura dursoo jaare kana jechuudha hujii nabii keenyaarraa dura hoggaanii fi bootaa san qubatu biyya madiinaa keessa qubatu hujiin dura inni dalagee masgida jechuudha masjidni hangam takka akka yaachisaa ta'ee fi hangam takka akka barbaachisaa ta'ee hujii nabii kanarraa nuu gala jechuudha masjida jechuun bootaa namni itti wal gahee rabbii fi kadhatu bootaa namni sagantaalee adda addaatti wal qixxeeffatu bootaa namni amrii diin isaa itti baratuu fi hujiilee adda addaatti gaggeeffatu akka taate nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nuuf ibsan jechuudha ittuma fufuudhaan masjidni nuti arraan tan akka hajjiitti yoggaaree nu ziyaaruu qabnu keessa masjida dura nabiyyiin keenya gadhaabe kana maqaan isaa masjidu Qubaa masjida Qubaa jaaniin deemnee akkuma qabrii Hamzaa irraa galleen gara masjida sanii qaceeluu qabna jechuudha gara kibba magaalaa madiinaa tanarraa gara kibbaatti kan argamu masjidichi deemnee dhaquudhaan isa hoggaan fedhayne jechoonni nuti jechuu qabnu dura durso akkuma masjida biraatis jennu miila mirgaa ol kaayuudhaan assalaama miila mirgaa ol kaayuudhaan bismillah jechuudhaan eegalla اللهم افتح لي أبواب رحمتك جتشخنا يا ربي ولا رحمة خيتينا أبني جنة ما نخنا ولسين جتشون هقا سيني مسجد داواني أكشي بودان سنة ركالة مثلا زيارة مسجد خنا أمنوس فتاني جريتشون يودن دينيا جتيس ربي خينا خداني أسبودان حجيرة وني نفيسس زيارة مسجد خنا بودا وني تكلم تسوابك أبدي جانين جريتشون يوفرن مخيتين بوتا ددا gaggaaffattee dheeyxeet malallaaltee ala wanni sababa siif qabdu jaan bootaa afran tanaa jira jechuudha bootaan ati ziyaaruu qabdu bootaa afuri madiinaarraa jechuudha eegaa hajjiitee fixattee tan sababaas qabdu sunnaas sii taatu bootaa afuri jaan takkaffaa masgida rasuulaa dheeyxee ziyaaruudha lammaffaa qabrii baqii bootaa sahaabonni itti dhuman san dheeyxee ziyaaruudha sadaffaa qabroota Hamzaa faa Uhud dheeyxee bootaa seena qabeettii san dheeyxee daawwattee qabroota isaaniitiis akka jiru laaluttee du'aa isaaniif godhuudha afraffaa masjida Qubaa'aa dhaquudhaan ziyaaraa godhuudha waan hanga kanaatutu sirraa feesisa jechuudha obboleessa kiyya kan hajjiidhaaf deemee rabbiin biyya san dhaquu isaaf mijjeesse bootaa hanga kana ziyaaruu kee hedduu bareedaadha jechuudha inshaallah mee warri hin dhaqinis naafi isinis rabbii waliin akka nu geessu rabbi kadhachaa isinis hoggaanii fi hajjii dheeyxan nutis akka rabbichi nu dhaabu rabbii keessan akka nu kadhattan gamanumaan isiniif ibsaa waa'ee hajjiidhaa sagantaaleen keenya kan wali qindeeffanneen ilaa ammaatti kan wajjin ture kana fakkaata warreen hajjii dhaquudhaaf haala mijjeeffatanii rabbiin bakka san isin dhaabde du'aa'iidhaas nuuf godhaa du'aa'ii teessaniin nu cina jiraadhaa isiniin jenna warreen ammoo hajjii hin dhaqin bootaan tun arkaana islaamaa irraa waan taateef jecha rabbi isiniif haa mijjeessu akka rabbiin achi nu dhaabu du'aa'ii godhannee haati tattaafannoo isiniin jenna naafi isinis rabbiin waliinuu nu haa geessu waa'ee islaaminaatirraa arkaana islaamaa shananuu bifa sirriitiin beekuun barbaachisaa waan ta'eef warri hajjii hin dhaqinis
warri hajjii dhaquudhaaf karaarra jirtanis warri amma duranillee haalli mijaa'iniif hundinuu sagantaa kana hordofuudhaan akka qodarraa fudhattan kabajaan isin gaafachaa akka rabbiinis achi nu geessu du'aa'is nu godha nagaan nu turaas nin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.